Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota keenya. Wantoota akka bilbilli keenya dafee guutuuf sababa ta'an keessaa tokko TikTokidha. TikTokiin akkamitti bilbilli keenya akka dafee guutu godha kan jedhu barnoota baay'ee bareedaa tokko qopheessee isiniif dhiyeesseera. Egaa namoonni guyyaatti yoo xiqqaate TikTok irratti viidiyoo 2 hanga 3 namoonni hojjettanii bilbilli keessan dafee fuutee isin rakkisa yoo ta'e seetingii keessan keessa galtanii akkaataa kamiitiin ofirraa akka balleessuu dandeessan barumsa gabaabaa tokko barsiiseera. Egaa barnoota kanas amma xumuraatti hordofaa isiniin jedha. Barnoota kana hordoftuu irraa ni argattu, fuula feesbuukii kootii irraa ni argattu, akkasumas TikTok irraallee muraasa isaanii argattu jedheen yaada. Kanaaf amma xumuraatti viidiyoo kana dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Jaallatamtoota hordoftoota keenyaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkuma jalqaba irratti isiniif kaasuu yaale egaa bilbilli keenya gaafa fayyadamnu wantoota adda addaatiin biizii nu jalaa ta'a. Isaan keessaa inni tokko appilikeeshinoota nuti fayyadamnudha jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila haaraa binnee utuu yeroo baay'ee ittiin fayyadamin bilbilli keenya fuulidha yookaas guutuudha yeroo itti nuun jedhutu jira jechuudha. Isa kana rakkoosa akkamitti beekuu dandeenya yookaas eessaa arginee sirreeffachuu dandeenya, maaliif dafee guutas kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Egaa bilbilli kun rakkoo addaa godhatee utuu hin taane akkaataa fayyadama keenyaati jechuudha. Yeroo fayyadamnu iddoo itti bilbila keenya sirreessinu yookaas wantoota baduu qaban akkaataa itti balleessinu isa kanadha kan isinitti agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni TikTok fayyadamtanii TikTokiin baay'ee wantoota ispeesii qabatan keessaa isa tokkodha jechuudha TikTokiin. Yeroo baay'ee guyyaatti yoo xiqqaate namoonni TikTokii 4-5 waraabanii oolan ni jiru. Inni kun qofoo bilbila keenyaa irratti yookaas ispeesii iddoo bilbila keenyaa irra jirudha kan inni fayyadamu jechuudha, kan inni qabatee taa'u. Isa sana akkamitti sirreeffachuu dandeenya kan jedhuun waliin ilaalla. Kanaaf mee kallattiidhumaan gara seetingii keenyaa keessa deemnee waliin ilaalla. Kunoo seetingii asii filanna. Fakkeenyaaf seetingii bilbila keenya irra jiru isa al tokkoof filannee keessa seenna. Gaafa seennu egaa wantoota baay'ee nuuf fida. Akkuma jalqaba irratti agartanii maayipoon jedha, sim kaard and mobile network jedha. Wantoota kana bira dabartaniitu gajjallaa kana dhuftanii storage kan jettu kanarraa al tokkoof ni tuttu jechuudha. Amma fakkeenyaaf storage kanarra gaafa tuttanii wantoota lama isinii fida. Innis raamiidhaa fi internal storage jechuudha yookaas ispeesii bilbilli keessan hammam akka qabatee jiru, firii hammam akka qabiifu, hammam immoo akka itti fayyadamtan bakka lamatti qoodee isinii fida jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila kanarraa firii kanan qabu GB 2.12 qofaan qabaa jechuudha. GB 64 keessaa. Innaa isa kana maaliif akka inni dafee guute kunoo bakkuma gajjallaa jiru kanan al tokkoof tuqee isinitti agarsiisa. Internal storage kan jedhu kanarraa al tokkoof nan tuqa. Gaafan tuqu egaan storage keenya keessaa al tokkoof ni seenna. Erga achi seennee booda kun akkuma jalqaba jedhee wantoota qaalamaan nu fida. Isa keessaa asin seena. Okay. Isa booda kun bakka kanatti wantoota tokko ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf iddoo ispeesii hamman qabu yookaas firiin hamman qabu 2.12 jedhee jira jalqaba irratti. Footoo fi viidiyoodhaan iddoon jalaa qabamee jiru immoo GB 11.7 qabamee jira jechuudha. Footoodhaaf viidiyoodhaan. Music and audio jedha. 0.98 GB jedha. GB tokko kan hin guunnedha jechuudha. Audio muuziqiin kan inni iddoo qabatee jiru. Geemiin illee 1.7 iddoo qabatee jira jedha. Akkasuma move and TV apps jedha. 4.86 others appidha. 23.55
kan jedhu haala kanaan ilaalla. Amma fakkeenyaaf aappiin kun iddoo baay'ee qabatee jira. Akkuma agartanii 23.55 qabatee jira. Isarraa al tokkoof tuqee gaafan ilaalu kunoo jalqaba irratti tiiktookii isinii fida. Tiiktookii appilikeeshinii tokkittiin kun GB 5.14 qabatee jira jechuudha iddoo. GB 5.14 jechuun iddoo guddaadha. Iddoo guddaadha. Akkuma toora isaatiitti kunoo nam'ee jira jechuudha. Akkuma ispeesiitti qabatee jirutti yookaas iddoo bal'aa akkuma qabatee jirutti toora galee jira jechuudha. Egaa jalqaba irratti tiiktookiitu iddoo guddaa qabatee jira jechuudha. Amma tiiktookii kanarraa al tokkoof gaafan tokko kunoo filannoo lama naa fida. Filannoon naa fiduu tokko kileer gochuudha. Lammaffaa gamanatti akka agartan kun daataa wajjin kan inni balleessu. Isa jalqabarra jiru kanarraa al tokkoof tuquudhaan hin balleessitu jechuudha. Yookaas firii gootu ispeesii keessanii jalqabarratti isa argamu kana kileer stooreejii kan jedhu kanarraa al tokko tuquudhaan keessaa balleessitu jechuudha. Isa booda akka carraa paaswoordii isin gaafachuu danda'a. Egaa yaadachuu qabdu jechuudha. Paaswoordii tiiktookii keessanii fi kan ittiin banattan yaadachuu qabdu. Yeroo tokko egaa laayikii tiiktookii irraa qabdan illee tasa balleessuu danda'a. Garuu ispeesiin haala kanaatiin guyyaa guyyaatiin tiiktookii irratti hojjechaa ooltanii haala kanaatiin irratti baay'atee iddoo isin jalaa cufaa jechuudha yeroo baay'ee. Inni kan biraan ammallee seetingii keessatti deebinee waliin kan ilaallu ni jira. Ammallee seetingii keessatti isin deebisa. Isa booda bakkuma jalqabaa xunnee seenna. Jalqaba aappii keessa ilaalle. Amma faayila keessa seennee ilaalla. Faayila keessa seennee wantoota iddoo qabatanii jiran waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Mee as keessaa fakkeenyaaf yeroo baay'ee Imoo fi Telegiraamii wantoota akkasii namoonni fayyadamtanii ni baay'ata. Mee Telegiraamii kan jettu kanarraa al tokkoof tuqee ilaala. Telegiraamii kanarraa Awudoo kan jettu kanarra yoo ilaale ispeesiin qabamee hin jiru. Viidiyoo kan jettu kanarra yoo ilaale kun viidiyoo lamatu jira. Viidiyoo kana asumatti iddoo qabatee jira malee itti fayyadamaa hin jiru. Fakkeenyaaf darbee asillee yoo ilaale kunoo bakki qabamee hin jiru. Ilaaga kunoo Telegiraam imeejii kan jedhu kanarra gaafa tuttan wantoota isin hin beekne yookaas wantoota itti fayyadamaa hin jirre callisee qofoo keessan cuqqaalee jiru jechuudha. Kun hundisaa jechuudha. Keessa seentanii yoo ilaaltanii wantoota isin hin fayyadnedha jechuudha. Kana hundisaa raayititti gochuudhaan dileet of jalaa gochuu qabdu jechuudha. Wanta isin fayyadu miti waan ta'eef. Galarii keessan irra hin jiru garuu siitingii keessaa taa'ee iddoo qabee taa'aa jira jechuudha. Innaa barnoonni waa'ee ispeesii wal qabatu guyyaa irraa waliin baranne kanumaadha. Amma xumuraatti waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha.